الصالحين باب ذكر الموت وقصر الأمل باب جرو جرو جيتشو حديث البشنيف تربات ميجا فارتي جيني جر وعن أنس رضي الله عنه قال واي مالي كرو ديمنا جنان واي خطي جتشورا إرغمان ربي مثال خطي دانغودي مثال لفرتي تتراري لفرتي واتراري boca wayii bocee achirratti misaala godhe jechuudha akka ilma namaatiif galuuf jecha ergamaan rabbii namni dura jechuudha boca bocee kaasillee lafarratti waan akka reettaa gilii maaloo jedhamu kanallee dura isuma beeka akkasitti maaliifi li'annahu wanni akkana godheef akka ilma namaati galuuf jechayyuu roga afuree kaasee roga afuree sana keessaa tokko achi baasee innis amala namaati ajala jedhee gara oliitti ajala kaayee gara gadiitti araada kaayee gidduutti insaana kaayee akkasitti fakkeenya godhe jechuudha. Isa kanaafu khaxxii nuti qara'uu deemnu waa'ee kanaa qara'uu deemna gurra keessa sin hayaatu waan Anas radiyallahu anhu qaala khaxxa annabiyyu allahumma salli ala muhammad wasallim ergamaan rabbii ni khaxxaxe jechuun ni taraare jechuudha taraarrii wayii taraare khuxuuxan yaabboo taraarii wayii ni taraare taraarii wayii ni taraare jennaan khaxxii wayii ni khaxxaxe lafarratti footoo kaase jechuudha footoo roga afurii wayii gari faqaala ni jedhe malee footoo lubbuu qabu moomiti footoo lubbuu qabu kaase jennamee mobor ragaan godhatiin faqaala ni jedhe haadhaa inni kuni al-insaan ilma namaati jedhe wahaadhaa inni kun immoo ajaluhu qaxaroo isaatii jedhe fabaynamaa huwaa gidduudhumanni akkasitti jiruun egaa dheeraan jiraadha fabaynamaa huwa kazaalik gidduudhumanni akkanatti jiraatuun jechuun gidduudhumanni ganaan jiraadha ganaan kana hojjedha jedhee akkanumatti yaadee jiru izjaa al-khaxxu dingatuma ni dhufa jechuudha khaxxiin al-aqrabu inni itti dhiyoo jiru ni dhufa isaa yaada saachi fageeffatee ganaan jiraadha jedhee khaxxiin inni gara olii inni ajalas yaa kun itti dhufeeti isa mura jechuudha رواه البخاري حديث خنا وديز وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي خط النبي ارجم ربي خطا غاردا خطا خطط يجور مربعا أفرين كانت روغا أفري كانت يجور مربعا يجور روغا أفر كان أبو يجور كان ارجم ربي غافسنا خطط وخطا نخطط أمز خطا خطي وإني خطط نتراري جتشو تراري وإني تراري في الوسط ولا كاتم نتراري خارجا بقى كنتاي منه يسرى ولا كاتم تراري تكو تراري ترارين سنو كيسا كان تشبه ويتراري جتشو غاري فقال نجد هذا إني كن الإنسان المنامات جد هذا إن يكون الإنسان المنامات جد وهذا إن يكون مو أجله قاتروي ساتي جد قاتروي المنامات جدين محيطا به مرسى حالة إن إسات مرسى حالة إن جدود أو قد أحاط به يوكاو دقمت حالة إسات مرسى جرون وهذا الذي إني تجتشود هو إني يخارج إني الركيسة إني بهاتي سني إني كيسة أتشبه سن عمله دلقايساتي إني كيسة أتشبه سني دلقاساتي وهذه إسين كنمو الخطط الصغار تراري تتكو خنتاتي كنمو الأعراض وان إسا مدة جتشود وان إسا تدفو duniyaa kanarraa waa hedduun namatti dhufa yaadad dhufa dhukkubad dhufa beelad dhufa jechuudha waan isatti dhufudha taraarriin xixiqqoonan tattaraaraa jiru kun fa'in akhta'ahu yoo isa dhabe haadhaa inni kun yoo isa dhabe nahashahu haadhaa isa kanatu isa buta yookaan isa hangasha jechuudha wa'in akhta'ahu yoo isa dhabe jechuudha taraarriin kun هذا تراريتشن هو نمتيجا سنة ترارين كو يودا بي نحشه هذا إسا خانتو إسا بوتاي يون نلوكو باسا دابي إسا بيلات إسا بوتا يون نبيلا إسا دابي دنيا كيستي إسا جتشودا واد أبات إسا بوتا يون نواد أباسا بوتو دابي إسا يادات إسا بوتا إسا غمي هميت إسا بوتا جتشود غاري
رواه البخاري بخاري تديس كان وديسته حديث كان راغا بامتون نتي ونمانو يادتشي سجنان ذكر فيه سورة كثيرة صور كثيرة كان كيستني دبتي سورة ادو دبتي واني سيتي دياتو اللي دبتي المنا ما اللي دبتي اكاتا المنا ما اتي املي ساد ايرفتي خاي ituun yamilee isaa dheereffatee ganaan jiraadha jedhu akkaataa duuti isatti dhufullee koppiidhaan agarsiise jechuudha ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam khaxiidhaan. وعن ابي هريرة ابا هريرة رانسي وديس رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيسو ان رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجمان الله قال نجدوبه يا بادرو ججبادا بلا مالي دلقادان ججبادا جناني وجيت ججبادا سبعا جتشون قبل 7 درة ترباتي ججبادا ودو انت تربا سيريت النفين ودو امرين تربا سنتين ارقمين ججبادا هل تنظرون سسلني ادنيسين إلا فقرا منسيا فقرين ما يران فتشيسو ملي فقرين ما دقاتشيسا تيمالي قايدان فقري كوانا ما دقاتشيسا أو غنى مطغيا تكاو درما نما جلسو ملي وايه غاجر تنيسين نمني درومي نجلة قايدا يوكاتا شريا رادا بي درومي جيتشو أو مرضا مفسدا تكا dhukkuba nama balleessu malee dhukkuba qaama namaa balleessaa ta'e malee waa eegaa jirtanii aw haraman mufnadan dulluma nama fixaa ta'e malee waa argaa neegdanii aw mawtan mujhizan du'a jechuudha mujhizaa kan jechuudha namatti dhufaa ta'e du'a jechuudha nama fuudhaa ta'e du'a jechuudha nama balleessaa malee waa eegaa jirtanii أو دجالا تكا دجالي ملي واي غاجر تنيسين إنه جينا أجو أبركنا هندا أو دجالا شر نساء فشر غائب شر نساء فقو كانت ينتظر كاني إيغا مفقوت شرين دجال إسا ملي إيغا جرتني ما ونسين إيغدن جراو جي خيريو جتشور إفتني أو الساعة تكا قياما ملي والساعة قيامان أدها gaarid adhooftuudha jechuudha wa'amar adhooftuudhuma bimacnaa jedhan rawaahu tirmidii hadiisa kana odeesse waqaala ni jedhe tirmidiin hadiisun hasanun hadiisni kun hasanii sahiihaa jedha hadiisa kanarraa gabaabamottonni nuti hubannu maali jennaan ilmi namaa yooniif jechuudha kana eeguun qabu jechuudha kun hunduu waan namatti deemu waan ta'eefuu kana eeguun qabu dura kanaati waan gaggaarii hojjechuun barbaachisaadha wa'anuu isumarraan si odeessa qaala ni jedhe qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe akthiruu heddummeessaa dhikra haadhimi ladhaati yaadannoo kuttuu lazzaa dhikra yaadannoo haadhimi ladhaati kuttuu lazzaa kan lazzaa qax gootee kuttu san yaadadhaa jedhe ergamaan yaadachuu daneessaa yaanii itti baana ergamaan rabbii almawuta du'a itti baaneeti yeroo kana jedhu du'a itti baaneeti wanti du'a jechuudha lazzaa kutu du'a rawaahu tirmidii waqaala hadiisun hasanun sahih hadiisni kun hasanii sahiha jechuudha heddummeessuun yeroo hunda du'a yaadachuun barbaachisaadha ta'a jechuudha waan gaariidha ta'a akka namni badiirraa eeggatu ta'a namni du'a yaadatu badiitti waan seenu jechuudha waan ubayyimni ka'abin ubayyi ilma kaabirraan si odeessa jechu gaari oloof ubayyi ibn ka'ab radiyallahu anhu kaana rasul oloof ayye waan ubayyi ibn ka'ab ubayyi ilma kaabirraan si odeessa radiyallahu anhu allaan jibbana sarraa fageessu rabbi sarraa jaallatu kaana ni ta'e ergamaan rabbii ni ta'e jedha ubayyiin ni ta'e ergamaan rabbii idhaa dhahaba yeroo deeme ثلث الليل ثلثني ليلي yeroo deeme jechuudha ثلثني ليلي harki jechuudha ثلثني yeroo deeme harki sadii yeroo deeme jechuudha qaama ni dhaabbata faqaala ni jedha yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa udhkuruu yaadadhaa udhkurullah rabbii yaadadhaa jaa'ati raajifa dhuftee jirti sossooftuun tatba'uhaa kan isii ordofu jechuudha raadifa uddeellattuun kan isa ordofu akka uddeellattuun inni jedhamu kun maal jennaan nafkaan lammaffaan kan isa jala deemu jechuudha jaa'al mawtu dhufee jira duutii bimaa fi
waan isa keessa jiru wajjin dhufee jira duuti jaa almawt duuti dhufee jira bimaa fiihi waan isa keessa jiru wajjiniini dhufeeti jirai jajjabaadhaadhaa ciiftaniin bulinaa irra finaa gaarii kaa dhaabbadhaa qultu nan jedha Ubayy ibn Ka'b yaa rasuulallah yaa ergama allaha innii ani ukthiru nan daneessaa bar as-salaata alayka salaatan sirratti daneessaa bar nageenya buusu yookaa du'aayii kadhachuun sirratti daneessaa Allahumma salli ala Muhammad jechuu du'aayii sii kadhachuun daneessaati fakam ajal mee hangamiin godha laka siif hangam godhu min salaatii rahmata buusuu kiyyarraa hangam godhu jennaan qaala ni jedhe ergamaan maashiita hangafeete godhi qultu nan jedheen arrubucu rubucii godhu harka jechuudha du'aayii koo harka afurii keessaa harka tokko sii godhu innaan qaala ni jedhe maashiita hangafeete godhii jeen fa in zitta yoo dabaltes immoo fahuwa khayrun laka siif caalaadha inni jeen fahuwa khayrun laka inni siif caalaadha qultu nan jedhe fannis qixxee godhu haa jennaan qaala ni jedhe maa shi'ita hangafeete godhi fa in zitta yoo dabaltesi fahuwa khayrun laka siif caalaadha jedhe ergamaan yoo nisfiirra dabalteerra caalaa rahmatan irratti buuftes siif caalaadha maaliif jennaan man sallaa alayya salaata waahidan sallallahu akkuma ergamaan rabbii jedhee jiru namni rahmata tokko irratti buusee rabbiin kudhaniin irratti buusa waan jedheefu jechuudha yooduma ta'aa oolte anaa rahmata irratti gooteef siif caalaadha qultu nan jedheen fathuluthayni harka lama godhuu ishii thulusa lama godhuu qaala ni jedhe thulusa jechuun thulusii lama sii godhee tokko moofii kadhadhu jennaan harka sadii keessaa harka tokko fudhatee harka lama maashii ta'an gafeete jeen fa'in zitta yoo dabalteesi fawaa khayrun laka inni siif caalaadha jennaan qultu nan jedheen ajal dhugaadha laka siif tahee siif godheen jira salaatii du'aayii kiyya rahmata kiyya sallii sirratti buusuu kiyya kullahaa cufa siituu siif godheen jira gaa cufa siituu siif godheen jiraan jedheen qaala ni jedhe izan yeroo kana ta'u gaa yoowas tokkfii ni gayamta yookaa jechu hammaka yaada kee ni gayamtee jirta jechuudha yaada kee geessee jirta waan yaaddee jirtu wal geessee jirta jeen ergamaan wayughfara lak dhanbak siif araaramamee jira jechuudha zambiin kan kee siif araaramamee jira jedhen rawahu tirmidhi وقال حديث حسن صحيح حديث نكون حسني صحيح جاء الترمذي غاري حديث نكون مال نوكن جنان نما دمقسو سنة راتي أكنوتي وان دغني أكنوتي جتشو سنان دغني نوكن أكنوتي تعارب برتي ججبانو نوكن نجتشون راجفا جتشوني سمال جنان نفقة الأولى رجل راجفا جتشون غار تتبو هالرادفاني مو نفقا ثانية دانيو رادفا جدما غاري دا أولوف غاري baamni kun dhume baamni jechuudha yaadannaa duhaadha dhumeeti jira baaba jechuudha baabu istihbaabi baaba jaallatamaa ta'uuti ziyaaratil qubuuri qabirii ziyaaruun baaba jaallatamaa ta'uuti lirrijaali dhiiraaf qabirii dhaqanii ziyaaruun baaba jaallatamaa ta'uuti wamaa yaquuluhu ammoo waan isa jedhu الزائر نمني قبري كان لك زيار واني سجد نبرسيسا بابا كان كذا زيارة جناني مودك تيرو مرتي دعاي كرتشو دامله لتيت أنا تارسو سيدو مالو جتة مالو بيبلو جتة لتي وارتي كلومي تيبر لتي دعاي كرتشو داب زياران ماله akka jaahiloonni hojjettu akka mushriknoonni hojjetanu miti akka kubbaa irratti ijaaranii kubbaa isaa keessatti shiittoo guyyaa irraa geessanii naqanii kan waan adda addaa achitti gatanuumsanii miti ziyaaraan inni jedhamu kun ziyaaraa akka itti ergamaan rabbii dhaqee ziyaare gaari sunuu dhiirotaaf jechuudha an bureeydata radiyallahu anhu qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe kuntu nan ta'e nahaytukum kan isin dhowwuun ta'e عن زيارة القبور زيارة قبريرا كنيسين دوون تهي دران أما مو فزوروها لكا زايرا جرير كمان لكا زيارة يرون أتنو
jechuudha waammachuu miti gaarii na fudhu jechuu miti kadhachuu miti waammachuu mitiiti akka itti ziyaartan du'aa kadhattaniif malee rawaahu muslim hadiisa kana odeesse gaariidha yeroo awwala islaamummaa qabrii ziyaaruun hin ta'u ture jedhan booda keessa immoo ergamaan rabbii jechuudha akka namni dhiira dhaqee qabrii ziyaaru godhe jechuudha li'annahu wahyiidhaan waan deemuufuu jechuudha waan Aisha radiyallahu anha qaalat oloofi Aisha irraan si odeessaan laan jibbana sirraa fageessu qaalat ni jette Aishaanii gari kaana rasulullah ergamaan rabbiin ta'ee jetti kullamaa kaana laylatuhaa cufumaa kaana ta'ee laylatuhaa halkaniisii guyyuma ta'een jetti ofirraa achi gayyabdee dubbataatti amma ishaan yeruma kulliidhuma halkana ishaa ta'een jetti min rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii irraa halkan sunu guyyuma ergamaa rabbii irraa halkan ishaa ta'e jetti halkansii guyyuma ergamaa rabbii wajjiniiti jechuudha barra caalaan halkansii yakhruju ni bahaa ergamaan rabbii jetti min aakhiri layli gara macarrashaa halkanii ni bahaa ergamaan rabbii guyyuma hunda dhufe taraan gara kooti jetti ilaal baqiici gara baqiicil garqaditti ba'a gara bakka qabrii warra madiinaa jechuudha gara sanatti bahaa fayaquulu ni jedha assalaamu alaykum nageenyi isin irratti haa jiraatu daara qawmil mu'miniin yaa warra ganda mu'mintootaa wa'aataakum isinitti dhufee jira isin qaqqabatee jira gaa maatu aduun wanni isin ballamamtan isin qaqqabatee jira jannanni ballamamtan illee keessa jirtan gadan burga namatti isin qaqqabatee jira isinitti dhufaa jira gaa mu'ajjiluuna kan sin booda aanfamtanii jirtan isinitti dhiyaatee jira wa innaa nutis inshaa Allah yoo Allahaan fedhe bikum isinitti laahiquuna dhaqqaboodha ni dhufna gara keessan dhufaa jirra Allahumma yaa rabbi ighfir araarami li ahli baqiicil garqad warra baqiical garqadi yaa rabbi araarami warra qabroota keessa jiranu yaa rabbi araarami jedheeti ergamaan rabbii du'aa'ii kadhata jette Aishaan rawaahu muslim tadiisa kana odees akkasitti jechuudha yeroo itti qabrii ziyaartu akkana du'aa'ii kana kadhatta malee dhattee keessa ciiftee dhattee gangalattee dhattee keessa teessee miti jechuudha dhattee itti garagaltee assalaamu alaykum daara qawmin mu'miniin وآتاكم ما توعدون قد مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق أدكم نجرسان اللهم اغفر جتات موججون قاري أديم أمس اللي يكون الفاجر وأن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إرقام ربي نجد يعلم كان نتي إرقام ربي يعلم كنجر برسيس تي إذا خرجوا وقم جربان إلى المقابر garak abrii yogguu jarri ziyaaruudha ba'anu akkana jedhee jara kan barsiisu ta'e ergamaan rabbii hayyaquula qaa'iluhum jechuu namni jedhaa ta'e namni dhaqee qabrii ziyaaree waa jedhu akkanni jedhu barsiise akkami laata salaamu alaykum nageenyi isin irratti haa jiraatu ahla diyaar yaa warra gandanaa nageenyi isin irratti haa jiraatu minal mu'miniin mu'mintootarraa kan taatan wal muslimiin مسلمتوتا الراكني تاتا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا نتس يو الله أنفد جرى كيستاني تدق أبودا أسأل من أهنا جتشودا دفوف ديمنا دفاجر أسأل الله لنا نكدن جتشودا في كينيام نكدن جا أسأل الله كدن لنا نوف جتشودا الله كدن ولكم العافية isiniif illee akka ibiddarraa tikfamtan siniif kadhanna rawaahu muslim tadiisa kana odeesse jechuudha akkana jedhama namni dhaqee yeroo qabrii ziyaaru salaamu alaykum ahla diyaar min almu'miniina walmuslimiin wa innaa inshaa allahu bikum laahiquun as'alullaha lanaa walakum alcaafiya as'alullaha jedhe gaara argama rabbi nan kadha nuuf nan kadha isiniif illee aafiyaan kadha jechuudha akkana jedhama jechuudha gaariidha rawaahu muslim tadiisa kana odeesse gabaabumatti kanarraa illee wanni nuti argannu maali jennaan qabrii ziyaaruun akka jiru ziyaaraan immoo ziyaaruun jira jettee hasharka sharaahuu irratanii dhaquu osoo hin taane daaraa muka
hoolaa gurraattii maaloo jedhamee walitti guuramee dhaqamu kana osoo hin taane harka duwwaa keedhattee itti garagaltee qabrii muslimaa ta'uu beettee jennaan assalaamu alaikum ahla diyaar min almu'miniina walmuslimiin wa innaa inshaa allahu bikum laahiquun nas'alullaha lanaa walakum alcaafiya jechuudhuma qofa jechuudha. waan ibni abbaas radiyallahu anhumaa qaal abdallah ilma abbaas irraa jechuudha rabbiin isarraa haa jaallatu jibbinsa isaa lamaan irraa haa fageessuuti qaala ni jee abdallaan marra ni dabri rasuulallah ergamaan rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni darbee yookaan ni dhufe jedha ni dhufe gaarii oloof biqubuuriin qabrii wayii irra dhufee dabree qabrii wayii irra dhufe ergamaan rabbii bilmadiinati madiinatti qabrii wayii irra dhufee فأقبل غرغل عليهم قبري سن رتي إسان رتي جيچود بوجهه فولا ساتين غرغل إرغمان ربي فولا ساتين قبري تچي غرغل فقال نجد السلام عليكم نجيني سن رتي هاجرات يا أهل القبور يا ورغمن قبري يغفر الله لنا الله نوف أرارم ولكم سني في الله ربها أرارم أنتم سن سلفنا درا دربا كينيا اسن درا كينيا بواد ونهانو بالأثر نتصفانو مكيسان الرجر نتصفانا كيسان الرفاجر ربود كيسان رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث يكون حسني سيججود حديث كان كيستي وننتي الرا أرغن مالي جنان جالة ما توق أبريدت زيارتي دعاي كدتشو في نور رتشي كيساتي زيارة جنان akka ergamaan rabbiitti ziyaare kanatti itti ziyaaruun jaallatamaa ta'uudha kennama jechuudha. Bakka kana bulla inshaallah baabni kunillee irraa xumurre wasallillahumma wasallam alaa nabiyyina Muhammad wa alaa aalihi wa asaabihi ajma'iin wa billaahi tawfiiq.